dorgommii xiqqoo takka qabnaa warroota waan nuti dabarsu kan akka gaariitiin hordofaa jiran kophatti baasnee badhaasna waan ta'eef badhaasa san keessa seenuudhaaf hirmaadha. Ashama harka fuuni daawwattoota kiyyaa maatii tiyyaa bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa mata duree yeroo hedduu ana cinqaatuuf akka hin guddanne akka ani bakka guddoo hin geenye naqsaqaalaa turte akka isinis ifirraa eedaniif isiniif sheer godhuuf dhufe mata dureen tuni maal jetti nama summii akkamiin ifirraa eedaa jetti. Soga akkamiin namoota summii ta'an yookaan jijjiirama keessatti abjuu teetirratti warroota summii dabalan akkamiin beeyna namoonni kun eenyu faadhamee haala halluu bal'inaan. Viidiyoon tun gaa nu fayyaddi jettanii ilaaltanii hanga maayitti fixuu hin irraanfatina takka. Lamada ammas namoota isaan viidiyoo tanas dhagahuu qaban viidiyoo tana arkuu qaban irraa baratan jettanii eedaniif sheer godha. Waan asirraa barattanis koomentii jala nuu kaaya. Maaliifii koomentiin teessan nu barbaachiste akkasumatti gaa dorgommii xiqqoo takka qabnaa warroota waan nuti dabarsu kan akka gaariitiin hordofaa jiran kophatti baasnee badhaasna waan ta'eef badhaasa san keessa seenuudhaaf hirmaadha. Soga namoonni summiidhaan deeman kun akkamiin beektan akkamiin beeyta maaliin jechuun namni kun ani summiin qaba jedhu feesitti himu saahiba keetii hiriyaateetii waliin daleedaa bakka dalagatti bakka oolmeetti bakka barnootatti akkamiin beekaman poointiilee adda addaa namoota adda addaatu jira namoota ittiin beeksisnee yookaan akka isaan summiidhaan deeman ittiin beekne. Kan dura dursoo eenyufaa akka ta'e ni beektanii warroota hogguma hundaa'uu isaanumti haasawuu barbaadan. Waliin deemtaa, waliin barattaa, waliin daleedaa, waliin hojjettaa bakka deemtu kanatti isaanumaatu mul'achuu barbaada yookaan isaanumaatu waan hunda haasaya. Uummanni kun carraa guddinaa siif hin kennan. Hin beektu ati garuu saahiba kee waan ta'eef. Yookaan obboleessa kee waan ta'eef yookaan hiriyaatti ta'eedha waan taateef hin beektan. So uummanni kana kun akka ati hin guddanneef yookaan personality si kana akka hin guddanne gootu takka tan hogguma hundaa'uu carraa namaaf hin kennine the whole karaa guutuu isaanumaatu haasaya jechuudha yookaan isaanumaatu taphata. Tapha siif hin kennan jechuudha. Uummanni lammaffaa yookaan warroonni kaaraktaristikiin summii taate tan lammaffaa maali jaakkeeta uffatanii deeman akka jara kaanitti waltajjii guutuu anaatu haasawan jedhanii maal godhanii jaakkeeta uffatanii deemanii isaan jala deemuu qabdaati. Waan isaan jedhan hordofuudha qabda. Waan isaan si ajajan godhuudha qabda. Yookaan tuuta isaanii san keessatti sin dhiisan yookaan si jibban yookaan argaa dhageettii tan ta'e fedhan. So always warroota anumaatu jechuun anaatu olii jedhee yaatu. Warroota amma kun ifitti amanamummaa miti personalityidha. Poison personality. Personalitiin tun si miti. Akka ati dandeettii ta'eef keessaan baasne akka ati beekumsa qabdu hin daballe yookaan beekumsuma qabdu kana hin baafne beekumsa haaraa hin dabalanne si godhan jechuudha uummanni kun. So uummata akkamii wajjin hin deemaa eenyu namni tokkolleen by the way dhufee rakkina qaba siin hin jedhu. Ani namatti ni naafa siin hin jedhu. Ani akkuma na dhageessuun fedha siin hin jedhu. Garuu gochisaa haasayni isaa personality isaa san calaqqisa. Saniifin isinitti himaa jechuudha. Irra hedduun nama guddatuu fedhu warroota naannawa isaanii jiruutu isa san maal godhaa isa san liqimsa. Dandeettii akka ati hin baafne beekumsa kee akka ati hin baafne leadership quality tante akka ati hin baafne feetan bakka dalagatti na ja'a even well alaqa kan keetis ta'uu ni mala beekii namni nan jechuutti jiru kun yookaan saahiba kan kee kasitti lubbuu ta'uunis ni mala yookaan obboleessa kan kee ta'uu ni mala ani abaluutiin hin jechaan jiru garuu warroota akka nan hin guddanne na godhaa turan san keessaa personality tanan isinitti himaa jechuudha. Ani namicha tokkoon beeka waliin daleena turre hoggoo hedduu waan isin ajaa'ibsiisa hogguun ifin awwaa je'ee dafeennarraa fuudhee waan san illustrate godhee bal'isee haasawaa then crediti isaatu fudhata. Naaf hin galu ture guusan keessatti saniin boodan osuman je'uun callisuu jalqabe. You see maaliifi isaatu waltajjii san maal godhaa already by default isaatu hoggana. By default ati usta. By default saniin booda maal taata callisaa yookaan callisuu tahaa deemtaa jechuudha. Kuni personality poisonii akka ati hin guddanne si godhu keessaa takka jechuudha. Inni value isaatiin jechi si godha jechuudha. Jechuun inni bakka itti dhaabbatee dalaguu qabaa yookaan bakka irraa waan takka dhaabbatee godhuu qabaa miti. Dhufeetiti maal siin jaa
atiin kun barsiilaati qashoo rifeensa kan kee kana gad deebistee bareedda siin jaa yookaan ati baroggoon fi haasawitu silaati qashoo sagalee tantee gad deebistee siin jaa yookaan dhufeetuma vaaliyuu isaatu jira tan inni irratti guddate yookaan waan inni beekutu jira miti waan hundaa'u inni khallaalu angiliin inni waan hunda ittiin xiinxalu sammuusaa qofa namni kun mirga qaba namni kun dandeettii addaa qaba namni kun kennaa rabbii qaba inni isaa guddatu isan guddisan jiru always isaa sirriidha always value isaa saniini dandeettii tantee maal godha xiinxalee akka ati dandeettii hin qabne akka ati beekumsa hin qabne sitti himuu yaala saniin booda maalchi godha jechuudha mataa keessa kurkumni dhangasii deemisa saniin booda ati osoon fi hanga feete beekumsa qabaattee lafaa ka'uudha barbaaddeehu maalchi godha jechuudha influence si godhe maachitti si hambisa so saahibni kan kee maal fakkaata warroonni itti aanan maal godhanni beeytanii they suck blood isaan warroota dhiiga namaa tuutan akkamitti dhiiga namaa akka tuutan beeytanii hogguma hundaa'u hogguu yaadni tokko ka'e wan yaada ka'usan irratti waan hamilee ta'e cabsu siin jaa warrootuma hamilee namaa cabsuudhaan beekamaniitu jira baay'ee akka fanitti ta'uu mala jechuun akka bakka walgeessanitti bakka ta'isanitti guunii fi ati dhuftee faa fakkeenyaaf guunii fi ati alaa ol seentu isaan walgaarii tattaa'utti jiranii osoo ni fi ati firraa hin beekne sitti qoflan sitti qofluun isaanii sun maal sitti dhagahamsiisa akka ati ifitti amanamummaan tantee gabbuutu si godha then saniin boodan barinni kana barisiin akkas isaan akka jookitti sin jaanii beeka but they are sucking your blood maalif confidence in danii guyyarraa micciiramaa guyyarraa nyaadhamaa guyyarraa gabbu'aa isaan kanaa wajjin dhiiroo an isaaniin madaalu an isaanii gadi an jetteetiti akka atiif shakkiin tanteetuun guddattu galgalaa ganama si godhan akka ati hin beekne karaa adda addaatiin sitti himan akka atiif vaaliyuu hin qabne karaa adda addaatiin sitti himan uummanni kanaa kuni baay'ee hogguu wal harkanoo yaabuu barni beeyta bari inni abbaan qabu jaaniititti cinaachuma laafaa kan ka'e kanatti hogguu hundaa'u if dura qaqqabdee ifi laaleessitu sitti himan saniin booda dhawaa sanirraa daftee hin dandamattu yeroo dheertuu teessee wama sayyaadda manatti assaayimentii isaan sii kennanii mana kan kee galtee hirriibni sin fuudhu halkan guutuu san xiinxalaa bulta so such kind of personality naannoo keenya guutuudha bash keessattuu naannoo dalagaatii fi keessattuu naannoo mana barnootaa bakka dalagaadha yoo ati xiqqashoo nama waliin daleedu san keessaa xiqqashoo nama fiichara qabdu ati taanan sitti ka'an so obboleessa kiyya obboleettii tiyya taa'iti ani ifirraa hin eeguu danda'a ani ifirraa hin deebisuu danda'a hin jedhee maaliifi poizinii waan taatiif summii waan taatiif osoonii fi ati hin beekne siif naqan osoonii fi ati hin beekne sammuu tantee keessa seensisan osoonii fi ati hin beekne onnee tee keessa seensisan geensaniin booda silaam sheeysan dalaguu hin dandeessu by the way ani amata 5 olin paralyzed tahee saahibboottan akkanaati amata 5 ol guddachuu dadhabee productivity dadhabee waan tokkollee you have no idea nin beeka obboleeyyan kiyya warroota mana barnootatti personality akkana isaan affect goote even warroota ifin akka isaan haasawan godhaniitu jira ni beeytanii isinitti ni himee so ani nin danda'a ani isaanii oli jettee akka ati yaanni waan si godhan akka gaariitti assignment ajaa'ibaa si jira so take care and be careful maaliif ummanni kun ummata faayidaa ta'e barbaadu akka ati guddattu barbaadu sitti fakkaatiin well shakkii nama kana shakkiidhaan ifirraa fixi jechaa hin jiru garuu ummata kana naannoo kan akka jiran beeytee akka ati iftiisituuf akka ati immunity tantee cimsitee sammuu tantee qopheessitee idaan namoonni kanaatis warrootuma sibira jiran kanaa xiinxalaan jirtu ati fayyaalessummaan isaanii wajjin deemtaa waan godhu deemtu deemtaa karoora kan kee deemtaa gireedii kan kee agarsiistaa jiruu tanteetirratti cimina kan kee agarsiistaa waan godhaa jirtu agarsiista garuu isaan siif hin ciisan so karaan isaan deeman karaa ati akka atis karaa isaan deeman deemtu waan barbaadaniif jecha jechuun conscious taatee akka ati jiruu tantee keessatti umrii tantee laamshootee hin hafne ummata kana ifirraa gargar beekuun si fayyadaa jechuudha. Pointiin itti aantu diraamaa maagneet jedhaman isaan warra diraamaa namarratti dalagu. Diraamaa sirratti dalagan maali? Purposely sirratti dalagan. Purposely jechuun maal jechuudha? Akkuma isin jedhe ani naman beekuun nama amata 5 duubatti hambisan isinitti himaa jira jechuun karaktara adda addaa qaban baay'ee jarri kun hundinuu personalitiin poizinii taate tun hundinuu adda addatti
خران التاكسي قوتي maybe نمومتي تكو personality سدي أفرفاق أباتهم ملا poison personality يتشون مالتي قلني بيتا دراما سرد دلق دراما كم سرد دلقني بيتا وي يا بلي السخية برأتي خنسين جالدا برأتي خنسين سين خبجة قرو جيسيس تسين دراما سرد دلق يو خيتي قرسيسا I swear مقارب بيتني خخدا أما تهدو دفتو برنا عم بسر personality لينتو وانين دبسي قفر رأسي مهمان جرو وانين كيسا بهي وانين إرا لغمان إرا جنقاماتو ريب إسني فيما so if eega beekaa naannoo keessan namoota jiru namni isinii wajjin dalagu kun hundinuu namni si dinqisiifatu kun hundinuu namni jabaadhu dalagisiin jiru kun hundinuu ni takkata namni dhugaa isaatiin keessa isaatii fudhatee sibira dhaabbatee akkana godhi akkas inumaa irra hedduun namaa by the way flatter si godhan waan ati goote kana baratii inumaa waan naan jaan ni beeytaniyan sa'atiin tuni guyyuma ayyaanallee manan teessu naan jaan ani waxiya jar khunna hanisi lattifakkat eda isan hoguni fi resultin tiyatun isan cala dufti akamin kharamin isis rafisna ni beetani mi mar barnota khaysati snin ya dadan gafa durani hoguni fi dormi khaysati baratatu re baratota tujira baratota hoguni fi ati nin baradda jette khanin qodete khara library demte isan ol debiani birdilisi ufatan isan ha ifinu tokoffa khabatu minu khatokoffa baw cisu jira jette ati ol debite beete rafta hoguni fi ati rafti arkan gabbani tuma suute demani library sani dhaqanii halkan guutuu dubbisaa bura warroonni kasiin jiru hin beeytanii isin so namoonni akkana kun naannoo keenya bashbash namoonni kun warra akkamii warra akka ati guddattu barbaadu miti warra akka si duratti garuu maal siif fakkeeffataniiti fakkeessanii akka ajaa'ibatti akka si jaalatanii siif cinqamanii siif dhimmamanii gorsa kanaa si kana sitti fakkaata garuu dhugatti isaan siif dhimmamanii siif cinqamanii osoo hin ta'in personality isaaniitu poison personality waan taateef irraa ifeegi by the way atis akkas ta'uu mala atis ifeegi namoota irraa waan namni godhu keessatti seentee gorsa hin barbaachisne jechuun gorsaa miti sun mooraalii namaa xuquudha ta'a garuu warri diraamaa sitti uusam akkuma siin jedhe loojikii sitti mani bara guyyaa ayyaanaa maaliif mana hin teenye guyyuma alhadallee yoonii fi boqotte hooyii jechuun loojikii fayyadamaniiti isaan kan sillaamsheessan personalitiin isaanii poizinii ta'uu si hin beeytu ati maaliif dhugaadha guyyaa ayyaanaa yoon hin ta'e maal hin ta'a dhugaadha sanamni nu guyyaa alhadaa mana hin ta'a miti ani yoonii fi karoorri xiyyaa fi galmi xiyya guyyaa alhadaa mana hin ta'a innaan jee maaliif hin mana ta'a kana ifiif deebisuudhaaf uummata sanirraa fagaachuu qabda jechuudhaati jechuun waan gootu isaanitti himuun qabdu jechuu xiyya personalitiin akkasumatti poison personality jennuun JJ personality JJ jechuun over jealous ummanni kun maali over waan ati gootu miti waan ati uffattu irratti waan ati achieve gootu irratti waan ati argatte irratti even sometimes bareedinuma rabbiin si kenneef irratti warroota sitti hinaafanitu jira homaa godhuu hin danda'an warroota hinaaffantuni samii isaan baastutu jira akkamumatti waan isin ajaa'ibsa akkamumatti inni na caala galgalaa ganama sirratti dalaga waan injee isinitti himuun qabu bareedan wallaahi isinirratti jaaraniititi isinirratti jaarmayaan I don't know waan isaan argatan isinirratti jaaramaniititi akka isin kuftan miila keessan kan isin jalaa dha'uudhaaf jaaraman maal ta'uu isaanirraa kan ka'e hinaaffaa fokkattuu hinaaffaa baddu idda sitti hinaafanii sirra dalagan maa ifii dalaganii sin caalle yibsi personality isaaniiti kun maybe isaan hin beekan illee definitely by the way ani nama narra jaaraniititi asii hanga biyya meeqaa deemanii nama narra jaaranii akka namni kun dhufee you have no idea guys so bakka dalaydu irratti waan gootu irratti bakka barattu irratti bakka deemtu irratti namni tokko yoo dhufee commentii khasii kennu taate namni kun nama na jaalatu moo nama na jaalanne jedhu identify godhi maaliif namni hundi commentii si kenneef commentiin sun dhugaadha jechuudha miti yookaan of course namni sun commentii si kenneef commentiin sun amma sababa jechuu xiyyaa miti by the way garuu namni si jaalatu namni guddina kan keetiif dhimmamu waan si himuu fi bakka itti si himuu fi bakka itti si himuu qaba yookaan si dha'uu fi yookaan akka ati itti amanamummaan tantee gaddeebituu fi yookaan akka ati isaanii gattaatuuf waan ta'eef akka gaarii sammuu tantee kunuunsiiti sammuu tantee qopheessi ati nama lafaa ol ka'aa jiru ati nama bakka guddoo dhaquu danda'u ati bakka ilmi namaa ga'e hundaa'uu nama gahuu danda'u garuu poison personalitiin si duubarra jirti namuma ati jaalattuu fi namuma ati beektu sitti jaaran nama bira dhaqina nama akka ajaa'ibatti ati walitti dhiyaattee uffata tokko waliin jijjiirrattee uffattu sitti jaaran lafee teessan akka cabxu godhan if eegaa obboleeyyan keenya maaliifi namni hundinuu si jaalataa miti namni hundinuu waan ati daleede waan ati goote appreciate si godhe harka si dhayaa miti
So personality jealous personality nama sitti dhihaatuun si dhayaniyo rabbiin isin haa eegu hunda haa eewalu garuu personality tun namoota hedduudha karaa dheerarraa hambisti. So if eegaa akka gaaritti isinis yooni fi nama ogguun fi namni waa arkate yookaan ogguun fi namni guddate yookaan ogguun fi namni bareedaan arkite yookaan ogguun fi namni tokko uffatarraa bareedu maasha Allah ja'iif jechuun khayrii yaadiif maaliifi isaafis rabbii godhe inninis laffa'ee ol ka'ee gabbu'ee arkatee anis waniin laffa'e anis jechuun sammuu maali hinaaffatan ifreessaa dhiqa. Of course hinaaffan by the way hinaaffan badduudha. Hinaaffan akka ati deebitee ifirrattiin hojjanne si gooti. Hinaaffan fokkattuun sun. Hinaaffan okay inninis ilma namaati anis ilma namaati jettee daleeydu si daleesiisti. Sun hinaaffaa bareedduudha. Hinaaffaa poozitiifiin si barbaachisti. Hinaaffan fokkattuun garuu akkamumatti inni na caalaa isumarraa teessee haasa'u isumarraa teessee dalaguu dhaaba. Namarraa warri taa'ee namarraa dalagu suni they have a poison personality. Eenyummaa summiidhaa tan ifirraa fageessuudha qabna. Ni qabata namuu hanga tokko ni qabna ta'a garuu ajjeesuu dandeenya. Maaliifi waa'ee namaa yaaduu fi waa'ee namaa haasa'uu dhaawuudha qabna. Maaliif nutuu yoonii fi waa'ee keenyaa yoom haasa'inee finne nutuu yoom waa'ee keenyaa daleenee finne nutuu yoom ifirratti daleenee dhumnee finneetiitii waa'ee namaa haasa'u. So if eegaa jechuu xiyyaa personality kanarra. Kan biraa liars personality khajibduutu jira. Khajibduu jechuun maal akka taate ni beektanii? Akka inni khijibu namni hin beeku. Ammoo khijibduudha. Osoonii fi ati bareedin waaw sinjaan bareeddee dhuftee baradha sinjaan. Osoonii fi wanni ati goote sun dilas mara waan bareedduun ta'in sitti khijiban. Sitti khijibaniititi akka ati ani hariifa ani bareedduun dalaguu jira jettee ati tasgabbooyitee dalagaa tantee san xiqqeessitu si godha. Look yoo keetii dhugaadhaati miskiinaami wayi quba qabda akka namni kun diraamaa dalagate wayi quba qabda quban qabdu personality jilli kun akka jiru quban qabnu hundi keenya warra hedduun keenya ni beeytanii nuti fayyaalessummaan jiraanna. So ogusan maal si godhan ni beeyta hoguma hundaa sitti khijibanii oduu khijibaa sitti himanii yookaan fakkii khijibaa sitti himanii saniin booda laati dhugaa seeteeti maal jetta tasgabbooyitee teessee. So poizinii namoonni kanaatis jiruu tantee maal godhanii jiruun tantee jiruu teeti ati soban feetu sobni karaa dheeraa sin oofu. Keessattuu namni hawaasa isaa tajaajiluu barbaadu. Namni hawaasa isaa kabajuu barbaadu. Namni boru hawaasa kiyya kanaaf hin deddeebi'ee waa godha jedhuu barbaadu. Kijibaan beekamuus irra hin jiraatu. Kijibas haasa'uun irra hin jiraatu. Humaa rakkin hin jiru namni kijibaaf si dirqu hin jiru. Kijiba dhiistee dhugaa himi dhugaadha yeroo takka yeroo duraatiif si jibban ta'a ogguun fi ati dhugaatti himi. Ammoo xiqqasha boodan amala kan kee ta'u ogguun fi beekan maal si godhaa deeman appishee si godhaa deeman. Warroonni summummaa kijibaa qabaniitu jira. Bakka kijibuma dhugaa sitti fakkeessanii nama meeqa waliin hin dhooyne kijibaan namni nama meeqa haadha fi abbaa haadha fi ilmaan saahibban warra mana meeqan diine kijibaan namni ilmi namaa. So personality akkasiitu jira. Personality akkasirraa if eeguudha qabdan. Hogguun fi dhufee namni tokko waan akkasitti tasuma osoon fi kijiba sin jedhin osoon fi dhugaa sin jedhin gargar baafadhu. Maaliif? Namni sun si fayyaduu qofaaf dhufee sitti hima jettee yaadin. Namoota namni kun hogguun fi gargar deeme gammaduutu jira. I don't know why. Ani jiruu tanarratti waa hedduu nan arge obboleeyyan kiyya. Nama kijibaan dhufee kakatee waa namatti himee nama gargar baasee saniin booda barni kijiba kiyya jedhu hedduudhaan arge obboleeyyan kiyya. Soon sobamina. Nama kijibee maatiin ta'e akka diigamtu namni fedhu. Kijibaan maatii ta'e diiga. Suuraa kijibaa wal bira fidaniiti kunu asittiin jaarsa kee arge jaanii jaartii jaarsarratti yookaan haadha warraa abbaa warrarratti kaasanii gargar bultii meeqa diigan kijibaan. Tammaayidha warra akkamii warra always supremacy isaanii yookaan xunchaa isaanii garsiisuu barbaadu. Warra akka ati oguma hundaa'u siituu isaanii olii beekumsaan siituu isaanii olii qabeenyaan siituu isaanii jechuun isaanii ol akka ta'e bakka sii ol akka ta'e oguma hundaa'u nama agarsiisuu jechuun the big fish fakkaatee nama jiraachuu barbaadutu jira. Humaan qabu ban. So warroonni big fish ta'anii jiraachuu barbaadan kun oguma hundaa'u they want to control everything. Waan hundaa'u control godhuu barbaadan bikka hundattuu mul'atuu barbaadan. Yoo haadha warraatis taate yoo abbaa warraatis taate yoo nife obboleettis taate by the way. Supremacy argisiisuu barbaadan anaatu hoggana anaatu ajajaadha anaatu well kun hundinuu maal isin godha isin affect isin godha. Dandeettii teessan irratti dandeettii teessan uf duuba deebisaa
maal fi carraa isin argattanii ittiin haasoitan carraa isin itti argattanii waan takka gootaniin carraa isin ittiin guddattan isin harkaa balleessan. So almost personality meeqan isiniif lakkaa'u personality torban isiniif lakkaa'u jechuudha. Personality yookaan eenyummaa torba jechuudha. Eenyummaan torban kun ifirraa eeguudha qabdan. Atis yoon ifi eenyummaalee torban tana keessaa qabaatti takkallee haa taatu lamallee haa taatu suutan irra dhiisaa deemi. Maaliif eenyummaan tuni eenyummaa hegeree ta'e murteessitu. Eenyummaa obboleeyyan kan kee akka isaan hin guddanne gootu. Eenyummaa atuu kan guddanne si gootu. Eenyummaa waan jechuun meelaalaa yoon ifi naannoo isin teessan kanatti eenyummaan torban kun bakka takkaa jiraattu hangam takka akka miidhamtan. Hangam takka akka guddina keessan irraa of duuba deebitan. Hangam takka akka bikka tilmaamattaniif sanirraa haftan laalaadhaati. Isinis if eegaa naannoo keessanis tiisaa keessattuu warri guddachuu barbaadan. Warri tilmaama guddaa qabdan. Warri bakka guddoo dhaquu barbaadan. Nama waliin haasoitan. Nama naannoo keessan jiru. Nama yaada keessan itti himtan. Akka gaatti cintalaa. Sagantaan teenya taarraa kana fakkaatti akka waan gaarii irraa hubattan beekumsa gaarii irraa argattan abdiin qabaa ammoo irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa.